Ayyee magartuu Oye, nagaan siif haa ta'u. amin dachaa kosni fado. Akkam jirti? Abbaan manaa nagaa? Naga. Warra kana wal hammatu kun maali? Naga. Piroofaayila kanuma laaleetii barhaan raajii miti. Lala apitu namichi zelle. Maal jettu? Lala apita kas godhe adi rakkoon qabu. Oo appii akkasuma. Eekaa waan hamileedhaa miti? Ka fuuldura? Rabbi Inshaallah. jedhe. Yaa Rabbi jedhe. Kiristaanaa? Penteedha. Penteedha. Baga taate maarree. Teenyumaa miti penteenis? Keenyuma garuu. Akkasi. Asiin durta akkas hin argine. Si argee wal dubbisne? Laana dhuma dhufeera. Baga dhufte. Welcome. Iddoo nagaa dhufte. Iddoo rabshaatii miti. Sin miine, sin arrabsine, sin saaxille. Akkuma suutuma gaafii walitti himan inshaallah. Waa'ee waa'ee islaamaa jechuudha geessee islaama ni beektaa? Nan dhaga'a malee hin beeku. Islaama jechuun maaliif beektame? Maal kaa islaama jechuun. Ani siimuu peentee jechuu? Laafi maal Peenteen ani amma peentee kan hin beeku. Peenteen nama Yesuus Kiristoos gooftaa fayyisaa jedhee karaa dhugaa jedhee itti amanu, nuuf du'e jedhee itti amanu, du'e du'aa kee jedhee itti amanu, jireenya nuuf kanna jedhee itti amanu, nama guutuus waaqa guutuus jedhee itti amanu. Kiristaanatti hin beeka peentee. Akkasiimi? Yesuus karaa dhugaa jedhee nama nagaruu nama guutuu iddoo jedhu kanallee miidiyaa irratti malee hin dhageenye dhiifama. Sii kannu? Nama guutuu iddoo jedhu sannaa kenname. Namuma kan jedhu Yesuus ani nama jedha. Nama guutuun jedhu ani namaa jedha. Waaqaan qabaa jedhan. Sii kannu? Waaqin jedha isan jedha isa siniin falmoon ila nam daandiin gara abbaatti nama geessu karaa koo malee hin jiru jedha. Jira kanaafuu Yesuus ka addaan karaa waaqaan nama geessa malee waaqaa mitiimi. Maal ka arga ka daandiin gara abbaatti nama geessu ana jedhe akkamitti waaqa ta'an madiri. Ta'u kanaafuu ati islaama amma gimmaa parsantii 99 keessa parsantii takka islaama taate jechuudha. Yesuus nama jettee ni amantaa? Nama jedhee nama nulaa Yesuus gooftaadha nama nalaan. Okkee sii kan nakaa wangeela raasii kannu? Naa yennaa rakkoon hin qabdaa wangeela moo anumaatu kanarraa si dubbisa moo hin qabda of bira? Ani appiirraan qaba rakkoon qabu. Appiirra yoo itti dubbiste irra gaarii ijjitanti yoo agarte irra gaarii magartu siif haa magartu gooftaan si haa eebbisu baay'eeti si kuffisuudhaaf yaala hin koftu jedhee an raajiinu. Tole? Hin koftu. Siroo akkana si dhiiban malee sin kuffisanii abshir. Artee? Oke, wangeela wantaa dubbise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 Wangeela Yohaannis. Jawwaala tokko qabdaa? Moo lama? Bilbila? Takka walaan. Miskiin akka xiyyaa ta'eeti. Yoomtu ijaaramna naa feeti? Nan dubbisa moo dubbistanii? Dubbisi iyyee. Dubbisi kottu. Yohaannis meeqattan? Yohaannis 8:40 Yohaannis 8 bantee 40 leetta lakkoofsa 40 yooni nagaan siif haa ta'u siinaaf nagaa isiniif haa ta'u hundi keessanuu biyyi lafaa ijoolleen nagaa akkana pheenteen akkana taatee bar nagaan namni walii takkaa pheenteen taa takkaa islaama taa dhumattee bar iyyeetuna wow saree fidatee hantuuta fidatee waan hunda sidduutumo arrabsoo hunda fidatee hey magan suuta dubartii jechuun takkanaa tana haalaa fi amala kiristaana jechuun jaalala akkana suuta kana ana kanatti nama akkana akkana agarsiisan kanu allaqee afaan siif hin galu amma booda isin gaddeebitee isinis hafuura siif hin galu naan jette amma ani gaafa si dhiinin akka dhibbana dhaqa abdii akkasii bara yooni
nagaan siif haa ta'u. Yeesi fillee ta'u. Baga sa'a kana jiraat geesse. Okay, magartuu argite? Yohaannis tokkoffaa lammaffaa sadaffaa illee hin qaba No. laa. San ergaa Yohaannis tokkoffaa lammaffaa sadaffaa miti. Wangeela Yohaannis, Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis jedhama. Luqaas booda keetti aanu. Anaamu mana dhuftee siif hin galu naan ijji magartuu dhugaa. Yeroo sana ijji ta'e sin agartuun sin jedhan. Yaa Rabbi, nagaan gad deebisi. Indo biftanii fi sin abomaas obbiraa La- qabdu. Macaa. Naan qabaa ofumaa yoo agartee irra caala beektu. Ati fooniin dubbisaan jedhi Rakkisuu jafooniin danda'a. aan jedhan. Rakkisuu danda'a. Kan Yohaannis amma wangeela qabaa ergaa saduraa isa lammaffaa sadaffaa qaba. dhugaa keeti. Eega Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannisiin jedheen wangeelaa fi ergaa miti kuni. Waaqayyo si haa eebbisu. Yooni Waa? jirtu obbo? Jira wallahi nagaa isin. Nagaa galata Rabbii. Salaamu alaikum hin jaamoo nagaan siif haa ta'uun jedha. Achuma naa dubbisaa lakkoofsa isaa irraa as qabaa dubbisaa. Durasi aan asirraa hin qabaa bar wangeelaan qabaa bar wangeelaan qabaa waan jedhe wangeelota jedhe wangeela Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis itti aana. Xayyib lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 isaatiin Yohaannis 8 lakkoofsa 40 irraa bantu ijoolleen akkanattiin waajii akkanattiin bansiisu ture waajii sanarra akkanattan kana wallaahi. Wedduu caalu akkana nu jala deemee dubbisuu ture. Har'a barsiisaa iftaniin nu jala barate caaltuu faa jalatti caaltuun shaadaa jalaa qabannaan bakka haftee caaltuun barsiisaa isaa turtee beektaa. Ijoolluma hedduu kanatti akkana laala achi bana Ezra. Riipoorti gochaa jiraachuusin oolu. Wangeela barbaadi yennaan wangeela ala kuttee barbaaduu see baqa magartuu. Yeroo na dubbisadhe duubatti deebisa laa. Dubbisiitu maqootu jedhe dubbisteemi jechuun hin dandeessu akkasii dubbisteemi akkana jedhe Yesuus Kiristoos. Maal jedhe Yesuus Kiristoos si dubbisu qooyi akkasumatti si dubbisa dhaggeeffadhu tole. Har'a fudhattee gooftaa fudhattee deemta iddoon kun waldaa araaraati waldaa fayyinaati gooftaa itti fudhatani itti gananii miti wangeelatti itti amanani ganuun hin jirtu siiniif kallatti nuti waan jiru barsiifna ittiin daballu beeka nuti. Originaaluma namatti himna laa kooppii namatti hin goonu kooppii peestii yeellam. Okay akkana jedhe Yesuus Kiristoos. Akkana jedha Yesuus Kiristoos. Ani dhugicha isaan Waaqayyoo irraa dhageessinitti meeraa. Isin garuu ana Waaqayyo jedhe moo nama jedhame? Yesuus akkam jedhame? Dubbii Yesuus fudhanna moo dubbii namaa fudhanna? Dubbii Yesuus. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddan jedhe boo. Ana Waaqa ajjeesuu barbaaddan jedhe moo ana nama jedhe? Ana nama waaqarraa dhaga'ee ajjeesuu barbaaddanidha. Biraam akkasin goonee Akkas Yesuus Kiristoos magartuu naa galtee bar. Yesuus ani nama jedhe moo ani Waaqa jedhe? Ana nama waaqarraa dhaga'ee jira ogaati. Laa irra si deebi'a qofa magartuu sin shawwadu ani si amansiisuuf dirqitti si fudhachiisuuf si shawwadu yeellam. Waan ati dubbiste deemi ilaali taraa meeqa sin jedhe ilaalte akka jedhu Yesuus akka jedhu ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhage. Yesuus eenyurraa dhagaa? Waaqayyo. Yesuus Waaqaami Waaqa kamirraa dhagaa? Maal abbaatu gara abbaan ilma isaa gara biyya lafaatti isin erga gaafa jedhu namoota biyya lafaa kanarraa fudhatee jechuudha. Du'a wayee ka'ee jedhama. Waa'ee cubbuu keessa hin jiru waa'ee du'aa koo waan lallabaa miti waan sana sin jedhe. Yesuus siif Waaqa moo Waaqaa miti? Waaquma naan jedhi boqonnaa kana irraanfadhu jedha. Waaqa jedhe nama narina Waaqa. Okay goobas homaatu hin dinne Waaqa jenne
akka jedhu waaqayyoon kan kee ani dhugichaan waaqayyo irraa dhaga'uun isinitti himaa jedha. Waaqayyoon kan kee waaqa kamirraa dhagaa? Abbaa irraa dhagaa. Waaqni kee waaqa qabaa? Waaqa abbaa ilmaa sadan waaqa tokko jedha. Waaqayyoon kan kee waaqni waaqa qabaa jedhe. Okay, ati fakkeenya abbaa ni qabdaa? Nan qaba alhamdulillah. Abbaa meeqa qabdaa? Tokkuma duraasa tokkuma kan dhashee qofitteen qaba. Okay, Yesuus waaqa ni qabaa? Abbaa hin qabare akka barsiisaa turetti abbaan gara abbaatti sini dabarsadha ogaa maalin beeku. Okay, abbaan isaa san siif maal ta'a? Waaqa. Yesuus siif maal ta'a? Waaquma ka. Yesuusis atis anis waaqa tokko ni qabnaami? Maa nama hundaafuu tokkuma waaqni kaa. Ee jedhi ka. Karaa isaatti nama geessu ana qofitteedha jedha. Waa'ee karaarra hin jiru. Waa'ee karaa waan waaqarra jira. Waan waaqarra jira bar magartuu teenya maal taate nama bilchaattu qarree nama waa barachuurra jiru nama sammuun kee fireeshii meemoriin kee hin guutamne hin dulloomne akka keenyaatitti nama yaadu biyyaan bulcheetta ganaan waa lallaba jettaa kana faarfattuu taata. Dulloomtan hin jenne dhugaa. Beeke nuti dulloomne horree ati gana ilmaanitti hin yaaddu ija meeqaan nu keessaa bee nuti ija meeqa ilmaan meeqa ati gana fireesh waan sin jedhe Yesuus Kiristoos waaqa qabamu waaqan qabu. Waaqa qaba. Goobas atoo waaqa ni qabda moo hin qabdu? Ani waaqa nan qaba ka. Hin qabda. Yesuusis waaqa qabaatis waaqa qabdaami anis nin qabaami. Eewwa. Yesuus taakka magartuu lama ana lama nu sadeen kun Yesuus dabalatee waaqa tokko wali qabnaami. Waaqa. Goobas waaqayyoon kiyyaa fi keetii fi kan Yesuus waaqayyoon keenya kami? Waaqa tokkicha. Tokkicha san kami? Isa teessoorra jiru kaa ol samiirra jira. Abbaa isa waaqarra jiru saniimi? Abbaa san malee waaqayyoon biraan jira magartuu? Baa hin jiru maa tokkichuma malee waan biraan jiru. Abbaan san ni du'a? Hin du'u. Waaqayyo ni du'a? Hin du'u ubboon ajjeesa malee. Goobas qaamni du'u waaqa ta'uu hin danda'a? Waaqa ta'uu hin danda'u. Goobas Yesuus du'e moo hin duune fannoo irratti? Du'eera garuu du'e namni kaa du'amu dammoo maa ka'u kan du'e san nama moo waaqa waaqni hin du'u achirra jira hin ajjeesa malee naan jette. Kan fannoo irratti Yihuudaan fannifte san waaqa fannisan moo nama fannisan? Waaqa fannisan isa abbaan ilma isaa gara biyya lafaatti erge sun fannisan laa. Inni biyya lafaatitti inni hamoo uumatu isa okkee inni biyya lafaatitti ergame kuni waaqa moo nama? Ani waaqan jedha gaammal hin beekamu. Ani waaqes tokko naan hin jenne yaa magartu mee dubbatan alalchi ani bar waan bira waanuma sammuu ani raga osi cinquttuu hin jiru. Waaqni tokkicha Yesuusis waaqa qaba naan jette anis atis waaqa tokko qaba waaqni samma abbaadha kan waaqarra jiru naan jette eeyyee waaqni waaqarra jiru san hin du'a jennaan hin du'uu naan jette waaqni san gartee waaqni san akka kana miti gaabuma waazala barsiin isaa wal darbalaan waan akka benxetti waan tokkicha garuu sadan waaqa tokko abbaa ilma jennee baranneemi anan mallee laa isan beeka malee waaqa tokkicha jedhee waaqessa garuu tokko okay nama amma fakkeenyaaf okay tokko jechuun dhaggeeffadhu qaama sadii waanni sadii tokko walitti dhufee tokko ta'a waaqayyoon jaarmee qaama sadii irraa walitti dhufee tokko ta'a. Fakkeenyaaf mana kiyya dhufta balbalarra dhaabbatta Abu Mu'aaz caalaa magartuu mana keessatti agarta nama meeqa mana keessa agarte? Sadii. Nama sadii nama tokko yoo sin jana hin dhugoomsita? Sadii dhawoogaa akkamittiin tokko dharee. Tole yoo Yesuusis as dhaabbate waaqayyo abbaan isa dhaabbate hafuurri qulqulluun as dhaabbate qaama sadii moo qaama tokko? Sadii. Sadeen kana keessaa waaqayyo kamtu waaqa tokkicha kan dhugaati? Waaqa tokkicha isa teessoorra jiru kaasa wal jedhu waaqni dhugaan tokkichumaan isa teessoo isaarra jiru jedhama manallaa. Goobas waaqayyoon tokkicha san kan abbaa jedhamu kan Yesuus erge san malee waaqayyoon biraa jira?
Jiru tokkichuma waan. Kanaaf automaatikli keessaa beeka Yesuus hafuura qulqulluunis waaqaa miti ka abbaa qofaa waaqa. An abbaa tokkicha isa teessoorra jirutu waaqan jedha garuu. Akkana kaa yoo akkas taate ati islaama malee kiristaanaa mitiree baate kiristaanummaa keessaa. Maal ani Yesuusitti nama nakaa warri musliimaa akkoo Yesuus nama dhadhaan nama dhachuun danda'u. Kun wangeela jedhaa miti. Jedhullee malee gahaan nama jechuudha. Jedhu malee hin fudhattu wangeela hin fudhattu meeti. Akka kana miti gaabummaas wanta isinii galuu qabu iddoo sanatti namadha. Maatii hosii keessatti immoo waan baay'ee barsiisa laa. Haa barsiisu akkaan jedhe baay'ee barsiisa laa. Magartuu teenya gaa'ilaas siif haa kennu qulfii gaa'ilaatis qulfii gamootis qulfii konkolaataatis sitti haa kennu waan siin jedhe. Ameen. Yesuus Kiristoos amma dubbiste ani jedhe Yesuus ani Yesuus jedhe ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhage isinitti himeera. Yesuus waan waaqa irraa dhage nutti hima moo waan sayxaana irraa dhage nutti hima? Waan waaqa irraa dhage. Namni waaqa irraa dhage waaqaatu waaqa irraa dhagaa moo namaatu waaqa irraa dhagaa? Namatu waaqa irraa. Waaqni akkamitti waaqa irraa dhagaare namatu waaqa irraa. Gobas kanaafuu Yesuus waaqa ta'u ka. Afaan Oromooti. Okay. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddan jedhe moo ana waaqayyo ajjeesuu barbaaddu jedhe? Laa isin garoodhaan nama waaqa irraa dhagee ajjeesuu barbaaddan jedhe. Allaqee ka ani nama jedha Yesuus dubbii Yesuus hin fudhatamu hin darbita. Maal na fudhadhaan isa Yesuus jedhe. Okay, boqonnaa biraa sitti dabaru boqonnaa biraa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 dhaqime dubbisii koo. Yookaan ani si dubbisu? Sadii? Dubbisaa dalagaatti qabu jedhari. Yoo ati jaana galtee naarra gaarii bar. Yoo argitee dhufte. Nan dubbisa booda. Nan dhibu. Booda miti ammoo nu dubbisi kaa. Sin dhibu Yohaannis ni dhayitaa Yohaannis si banamaa bar jawwaala irratti. Okay si dubbisu kaa. Yohaannis meeqa? 13. Yohaannis 3. Dubbisaa rakkoon qaban dubbisaa nama na rakkoon qaban waan gila nama na. Hayyee dhaggeeffadhu. Katabadhu ammoo waan isin jedhe kana. Soomni hin jiru. Sagalee waaqayyoon ittiin dabalinaa irraan dheeressinaa jedha. Kana hin fudhatta kana booda dhuga baatu taata inshaallah. Okay. Maaliif koofalta? Arra gizee sii gabbuute nan namatiin okay. Maa namni kun namni sayxaana bira waaqayyo gooftaa jilbiifattee natti hin sagadin nagaan calbii taa'e. Laalaa waan akkanaan keessa jiru rakkoon qabu. Waan jiru walitti immoo bareedduudha. Lubbuu haaraa gooftaa yoon fudhatteeti cuuphamtee? Laan keessatti hin dhaladhe. Cuuphaminallee. Bishaan keessa dhalatte? Cuuphaa keessa immoo guyyaa keessa si cuuphan? Pheenxee keessatti hin dhaladhe jechuudha. Dhalootuma koo irraa maatii koo hunduu pheenxeedha. Okay, ayyeesii dubbise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:13 akkana jedha kunoo. Ilma namaa dhaggeeffadhu. Ilma namaa isa waaqa irraa gad bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhe. Maal jedhe? Ilma namaa isa waaqa irraa gadi dhufe malee homtinuu gara abbaatti ol hin baane. Ilmi namaa sana eenyu? Yesuus kaa. Ameen. Ilma namaati jedhime Yesuus. Ilma namaa. Jedhe kaa dhuga bee akkasuma waan dhume kaa amma afaan biraa barbaaddaa hafuuraan fooniin jette afaan Oromooti. Ilma namaa jechuun ilma saree jechuudha. Ati ilma namaati moo intala sareeteeti? Intala namaati nan arrabsina. Goobas eessin arrabsine asumaan hin jedhe yoo ta'u if shakkite jechuuf ilma namaa jechuu yoo siif hin galle jechuuf. Yesuus ilma namaati moo ilma namaati miti? Ilma namaati garuu abbaatti erge akka abbaan gara biyya. Haa ergu abbaan ilma namaa erge moo waaqa erge? Waaqni hin jiru silaa abbaan astaghfirullah hin jennu bas maam jedhime. Waaqayyoon waaqa erge moo ilma namaa erge? Ilma namaa erge. Yesuus ilma namaatii jettee ni amantamuun amantu ateeyyee. Ani kaa Yesuus waaqote nama na garuu erga Musaa ani maal ani akka islaamaatitti wangeela fudhadhamoo dubbii magartuu fudhadha magartuu ta'e kamtu dursa? Ani wangeela fudhadha malee dubbii namaaf fudhadha. Waan inni sirra dubbisa kun quraana moo wangeela?
ما كابوما بكتو كلالون أبدن كابكني بس أما اللي يعني أما واقع توكيتي سانجة تانجرو لا واقع توكيتي إسا أول جرو لا تيسو سارجر جرو إرجمي رفوسنا نمنا إلمنا ما تجري إن إرجم نجن إرجم واقعيوتي واقعيو ملايكو ترى إرجتا نمر إرجتا موسى إرجتا سلمون إرجتا إسحاق إرجتا إرجتا ولي قال لي إرجع ردي تجري مال يسوسو يسوس كإرجمات يسيكنو إرجما كنجرو سيكنو يسوس إرجما كنجرو يسوس إرجما على بكرة سنة ربي سايد إن فرطة إن أمانتا أما سيكنا يسوس إرجما على فرط إسكيسا دوكنا إيه ati dubbisaa naa miti ati deemiti ibroota boqonnaa sadii lakkoofsa tokko dubbisi. Ibroota boqonnaa sadii lakkoofsa tokko. Yes yoo ati islaaman taane amma islaama si godha shahaada si qabsiisa maaf rakkifta wangeela fudhattanii bar wallaahi isin beepenteen wangeela akkanuma amanu yesuus fayyisa yaadana fayyisa isin jaalata isin fayyisa hafuura qulqullu fayyisa jedhanii dhageessu abbaan fayyisa jedhanii dhageessu takka dhageessu amaanu'eel takkaatu Yesus fayyisaadha jechuu malee waaqayyo abbaan fayyisa hafuurri qulqulluun fayyisa hin jedhu hafuurri qulqulluun fayyisaadha hin jiru wanta bira amaanu'eel waaqayyo no waliin jira ameen jedhi kaa Isaayyaas 7:10 irratti argattu. No hafuurri qulqulluun fayyisaadha moo fayyisaa miti Chaarjariinis gala ka'uu fadhaasa hin dee Zefaanatu murata garraamii nama argattaniittu. Garraamii nama warra wangeelatti amanuun argadde kaa isin amantan isin mujrima birrii malee wangeela hin barbaaddan isini. Siiti malee warra dhibsee deemti. Warra maalii jette? Warra xiqqii malee? Siiti malee warra dhibsee miti dubbifneerra nuti macaafa. Oh haleluyaa birrii fi xibsiin waliin deemtii mibbo? Warra birrii, warra biiraa, warra bilaash hin jiru. Shubbisina dubbisa. Maaf komentii numaas hin gootu qaama sii margisiifti. Ofirraa lolaaman jira malee dandeema baay'ee natti himera tokko. Firraa dhoogu rukkuti. Mana kan koosoo taate moodeetaraan sekkannaa irraa rukkutta. Maaliin godha garraamii namaati yoo. Oromummaa walitti qabna. Oromummaa walitti qabna wanta ta'edha. Akkan waliin jedha yeroo fadhe yoo na arsitee si gadi buusee ol deebita guyyaa biraati. Maal wal gahu. Naaru dhugaa dubbachuudhaaf namatti naaru. Nama rabsu si jaalladhu naalootu fagooti baasee. Kanaafin si dhiise gaarii ati uumamaan waaqayyo si tolche si dibe kana ogummaa kanaan. Si dibe gooftaa. Amaanu'eeliin naqee jennaan amaanu'eeliin naqee deebi'eera yeroo darbe amaanu'eeliin naqee naan yaadaan achi ga'een deebi'eera. Naqee nabbo ani qoosaa fi akkas jedhaa bara yoo namni na arse. Magartuu hin kottee? Kottee? Magartuun deemte. Bakka harkita ka maal gootere alhamdulillah kuma kanaaf dalayne ulfa rimee itti galchee jira buumuwaas rimee itti galchee jira. Ulfoofte ji'a muraasaaf hin deetti dhuftee gaafa shaadaa hin qabatti. Dhuftee guyyaa duraati kunuu hanquma sanuu harkite ofii guyyaa gooftaa harree sana fidde ka no ooftee waldaa addaa nageessite ganda gartee mormituu wangeela jetti bara maatii qasha deebitee tu. Amma sanumaatu boru godhuftee chaalenjii nagootii bara siin godheetti dhuftee. Barakadhu bakkuma jirtutti magartu hin beeynu waan keessa jirtu. Hayyee warra kaan wantaaf hin dhiisaa biliyoonii fi wantaaf. Gara hirribaa deema abbo. Biyyi lafaa nagaa miti. Biliyoon mee manni kun faloo godhe. Maal rukuta boo reewwata dhaabde. Jara kana ani jala dhaqee abdii jala dhaqee jennaan dur abdii Muusaa namni jala abdii Muusaa waan hin satti quudheef gaafa sekendii takka seenaan hapna godhuu ture bara akka qurxummii nama olollatu akkana taa'ee nama eeguu anuma qofa addunyaa kanarraa eeguu. So Imo keessa akkasii wallee bar zaa saddee keessa wallee dhufne achi booda asiis har'a hanqana maatiitu mana maazarii jiraa fi haadhatiyyaa jirtii fi akkana lallabu jira malee qaata gurra na qabanii misila dhaam chaarjara irraa luqqisanii rafaayi. Rukota subii salaattanii raftanii. Abboo keessa galeetiin laa ilaaha illa uummata waliif hoosisuu jirraa misingilii
أتشل لمني قال دعوا ما في لال ورا مريم دبر مريم براس دينا بر مريم دبر بل بلغو أرنو دابتا سيتو أرار سي أرارمي أرار سي أرار سي أرار زيت يقول يا إلهي يسوع كمان قب دبر والله تك يسوع من جرانك بنتين أسيمو يسوع ما إلمانو تنكته تانا ada nu cingkite nu tujuddu tana rakkanne ada film olifudu wallahi mano murti tane bar fudate akkas ammati kuni guttak isanu wae mariyam takka dubbatun dhage so nasibatti nuti garte mariyam yesus mal taate to mare guyyuma tokko wa mariyam dubbatan bar pente jarri mariyami fi gabrieli garte wan gabrieli sili kanun dawrit tilal kani guya afur qulqullu si dubbatan isan qormaanni isaan warraa fudhanis dubro maariyaam maal nu goote balbala isaarra dhaabbattee walitti gooftaadhaan waliin nu araarsite qulqulluu maariyaa eebbifamii meenese qulqulluu nu deesse qulqulletti eebbifamii bara ganni jirtu Jira. waga jiraatte alhamdulillah jedhime Regalete sa. صدقت نعم جت مادام الحمد لله جت مادام يرتك زين بيرت الحمد لله جت قالني واقعي وفاتو يچ ما بات يلا هاليلويا يچو اوكي جنين كريستانا Ture. ايه Kristana ture. اما مال ترتري اما مال كيسير Ama barachu barbade ka. اوكي سا ديستيمتي الحمد لله اوكي كيسا بات اجا بات والله مالتو مالف بات كيسا جاي بقول لي بلد وين قرين شهادات وان سنغوتان ابدي قال جنني سنانيات متى كان غوتان والله جنني أحمد الله ونشكره. بروا تكو قفا من تكو بليون برو كمان كان دي سفر والله دي سجد تولي ان شاء الله ما اسلام ما ده تغري اسلام ما ده يسوع كريستوس دوران واقع جته واقع سو ترته Waqa jedhee waqa situ. غري شهادتان غري وانجيلاتان غري لي سر جرتان نيور دوفتا دوران هنقب تك ترته Ture ergan TikTok banan deeman nordoma. او ربي يا جلت يسوع كريستوس ان المنامات جرا يسوع كريستوس واقع يوكو كسني في كانكو واقع ساجرا غري ساتين ديما ابا واقع سو ترجرا واقع ينوف واقع يتوك تشاجرا جرا انيس ابا جرا اسان دون اسجراتا اسان ارغم نسانا جرا انغوني في غرتي ولفني برابرا اسافاتو جرا يسوع سي واقع يوسو توك تشاجرا واقع يونا كتوكوتي سي غلتي غني Na galit. Amma na. Is- Yani Alhamdulillah. durani miti. ايه بيكي بقى سيقال الحمد لله Kun jedhu waaqa tokko waaqa abbaa ilmaa fara qulqulluu sadan waaqa tokkodha. Jiru waan akkas sadan godhu. san balleessee tokkodha. الحمد لله توكويت توكويت سان واقيو ابا اوما وهندا توكويت سان اندو هنياتو انفن فم يسوع كريستوس اكا ارغما واقيو سبي اسرائيل فرغمني بيتا Ani nama waan yeroo san keessa kan jiru sinitti himamoo kan ammaa sinitti himu? Akka yeroo san keessa jirutti himu. اما Amma an jechuun duraan akkasittiin Yesuus waaqa jedheetuma namani ture. اوكي مال ري ايغا كريستانا خيس اكا زتي اما خيس ابات نمني كريستانا خيس اغبي غرا منتي اسلامني منتي واقيو توكو قف واقيسا يسوع ارغما رجرا محمد ارغما رجرا ابراهام ارغما جرا سلامون ارغما جرا hundi isaan ergama waaqayyooti jedheetti amana islaamummaan amantii dhugaati kan jedhu jira islaama ta'e iyyuu maaltu islaama irraa if booda si qabe yoo islaama welcome to islam yoo jedha maaltu gufuu sitte gaafii qabda islaamummaa irraa Amma kana namni asirratti shaadaa nama qabsiisuu malee namni dhufee maal taate maal gooti namaan jedhu hin jiru. biyya lafaa dila kanaan maal jedhane jajjabeessan yaani. waan jedhe namni nama jajjabeessuu dila kana namni tiraaka nama godhu jechuun nama duuka deemuudhaaf hin jabaata mana barumsaa tokko barsiisaan mana si dhufeeti maal godhu jirta siin jedhamoo sumaa guyyuu mana barumsaa dhaqa dantaa teetiif
Ani ammas jala taa'ee nan hordofa ka'a jechuun amma seeratu jira miti amma salaati fajjira salaatuma jira. sanii akkaataa isaa kan Garee jira beekne kas. guutuudha. Garee jechuun garee asii bar kun waan lallaba amantii lamaan itti lallaban malee bakka itti baratanii jira bar mana barumsaa zuumii telegiraam bakka itti baratanii jira ganni. Walii gallee Ani bakka sanillee nagarre. sana jirta ka ijoollee gisee islaamii namni achi bara ana eessattiin baradha. Eessattiin baradhee dhufa. Akkuma kiristaanii garee adda addaa Asumatti qabu itti nageeffachuu barsiisu. jira malee ani waa tokko hin beeku. Kuni bar waan amantii islaamaa wal dibeetii wal falmiidha malee kuni bakka waa itti barsiisnu yeroo garii barnoota itti kanna malee bakki namni seeraan waa'ee maaliif rabbiin na uume jireenya akkam naa qopheesse waaqayyoon maal narraa barbaada anoo isarraa maaliin barbaada akkamitti jannata seenan cubbuu yoo dalage akkamittiin araara waaqayyoo kiyya gaafadha yoo gartee akkana ta'e seera fuudhaaf heerumaa yoo bultii kun hundi achitti waan baratamu aarraatu zee umuratti kan baratamu mana barumsaa ka islaamummaa madarasaa ka itti baratanii jira itti qophaa'e ka quraana dubbisuu barreessuu itti barattu quraana hafazuu laphee qabachuu akkaataa itti dandeessu kana hunda ka achi qophaa'e malee kun asitti kiristaanaan gaafii deebii kiristaanaan ijoollee namatti asicha dhugaa argisiifne wangeela agarsiifne hadiisa quraana agarsiifne gaafa shahaadaa qabate gara mana barumsaa adigalle so san achi Nama jechuun ani qofa yoo isin taane nama tokko yeroo shahaadaa qabsiistanis namatti kenna. Yaani akka namni sun baratu akka namni sun hordofee jajjabaatu akkas godha malee nama akkasumatti anan fakkeenyaaf dheengadduman shahaadaa qabadha sirraa gadi bu'ee namni tokko Qabadhee? dhufa keessaa maal taate? amma duba kana magartee waan kan duba nutti himtara ati islaam addoon bilbila kanni isin jen eenyurra shahaadaa qabatte Abdii makana biratti. Duba abdii telefoona keetta kan ta'e? Xalahamoo eenyu jedha. xalhaan asin xalaa biyyatti maa bilbila itti kan bilbila itti kan nu qabdare Bilbila barreessi bire. Jiru maal beekeenyutti kan. bilbila barreessi kanniif guyyuma sanuu nu kanni isin hin jenne isaan garee shahaadaa garee itti nama galchan garee itti nama barnoota keessa aadii si godhanii jira maqaa kee maal siin jedhan maqaan kee maal moggaafatte Naammoo gaasna yoo kanumatti dhiisan. okay ayya bareedaadha lakkoofsa waan ni godhi ibnu kana dubbisime ibnu abdii yookaan ijoolleen islaamaa hojii galtu ni jirti shamarran Ijoollee shamaraa musliimaa shamarraa jalaa bu'a. yasraa fa eenyu jedhame ijoolleen shamaraa qoy Naslaan follow agotu, naslaan follow go yasraa isra. qoy Sala. yaa Jalaan bu'a. dhugaa khayru maafuun si fide khayru maafuu galte abshir Yaa. Naslaan lakkoofsa tokko barreessi. muslihaanis nuu jirti khayru maafuu za'atana teenye je siifuu formaata rabbiin nu jirame Ana qofa osoo hin taane ijoollee baay'eedha. Nama qabsiisanii deeman dhiisan qofa jedhan malee namni nama dubbisu hin jiru namni nama barsiisu hin bar jiru. nama kanaatu waan dhaggeeffadhu yoo dhiirtii dubartii jalatti godhamuun nin jabaatti beektu saniif amma guyyuu si dubbisee waan jechuun garee keessa nasraani jirti si galchite abshir nasraa foloo godheyye guyyuma sanoo silaa nama alaikum salaam warahmatullah nasraa mee foloo wal godhaan inshaallah rabbi siif haa laaffisu waan eenyu ganni akkas godhi alhamdulillah Ente sesatiin sitti haasa'u jira maalitti wal beeynaa hore mallattoo waa takkan arku asirratti beeytoon ganni yoo itti maquma biraa seeseen amma beeyta maqaan bareeda akkas inshaallah jabaateen barattaa tole akkatti sagadan waa hundaa'u rabbi si haa laaffisu hayyee akkasii biliyoona fudhadhaa tale هذا وبالله توفيق.